Kun karaa guddaa isin argitan kanarra Shaashamannee ganda duwwaa afuriiti. Diida boqqee jedhamee beekama. Karaa guddaa kanarra isin argitanii karaa bahee dhumate. As keessatti qeetanatu jira. Kaaree 300 irra ka jiru. Bishaan illee galfataniirani. Manni kun kadishin illee irra jiru kanaadha. Maal abbaa isheen nyaatti. Mana kana manni dudda duubaan laftee hafeera. Gaada lama jira, gaada lama saalonni tokko. Kunoo balballi asii kun. Aha, saalonni ma gootanii ka gadaan kun. Akkana jirti. Yoo manni baay'ee roob jiraatanii malee waan diigamtu dhommoxxeetti dha kun duuba kana. Namni humna hin qabne tanumatu jiruudha. Jireenya maraatee jiraachuun namaa galuu dhabe kana keessatti rabbi kheyrii haa godhu malee jiruun baay'ee qaalofteetti. Manni kana gaada tokkoo fi saalooniidha. Nama rabbi isaa laaffisee finxaa kun kushiinaadha. Gubbaa gallaala bishaan irra hin ciisu. Warqin illee walumaanii mire. Warqee warri Oromiyaan qabdu kun kana qabeenya Oromiyaa keessaa sadarkaa tokkoffaarra sii beekamuudha. Karaan dhumatee jira baheeti. 400,000 jedhan gatiin isiidha. Waa isin kennita isintu beeka gammittiin qaba garuu.